walitti bu'iinsa hin qabnu tokkummaa wallahi walitti bu'iinsa takkallee hin qabnu sagaleen sana kan inni qabe aniyyuu nan nahee bar nahee dhaqee messenjeraan ganama naa dawwalee naani ijoolleedhaaf qursii dalagaa jira akkuma ganaman kaasna innillee ni beeka jalaa kaasuuf naan mijanne naan dawwalinii jedhee naan dawwalin jedhee dhuma dhiisee jechuudha. Miseejicha seeraan barreesse ganama sa'aatii meeqa wayii kaa inni sana naan dawwalni jedhee barreesse kanuma malee wanna dubbadhee jira. Sa'a 8:16. Ganama kan inni si barreesse jechuudha. Walitti bu'iinsi kan hin jirre walitti bu'iinsaaf isaa koo siifa bal'attu ka jedhe sana walitti bu'iinsi utuma hin jiraatiin callisee si barreesse jechuudha. Walitti bu'iinsa hin qabnu. Anaaf inni waan tokko giddu lamaan keenya hin jiru. Jechuun calliseetuma si barreesse siin jedhe sagalee sana calliseetuma sitti qabe utuu ati waan jedhin. Waan tokko nu lamaan gidduu hin jiru. Sargiiyyuu kan naqee hin beeku bar. Sargicha kan amma jedhamaaru kana sargiidhumayyuu hin beeku inni quban qabu ittiin himne an namni itti kan stooriin godhadhee ka'ee gube sanammoo kan arge Abdul Karim uummata arge garuu inni hin argine laa yaani isa Abdul Karim sagaleen naa barreessee sargii innaan sagalee deebisee rafa Abdul Karim sagaleen qabee binni naa barreessee naal stoorii sana jalatti jechuudha sargiin kan malee wanni biraa xiqqoo akka mul'atu namni illee sirraa waa hubata namni illee si hubata rakkina kan keessi hubata waan ta'eef mul'adhu. Innaa kareettutti namni xiqqoo akka hin taane mul'adhati rakkoo tokkummaa wayyee maa mul'atu jedhee waa biraan jenne mul'adhu hin jedhan viidiyoo mul'atu viidiyoo hin banadhu akkasuma taasa'an viidiyoo illee banadhe illee miidiyaa irra taa'e illee hin beeku banadhe hin ga'a dhugaan jiru rabbitu arga amma fakkeenyi afaan wannan si laal Ati gadda kollee wallahi akkatti ibsadhullee nan dhabe an mana madaame koish rakkoo hin qabuuti abshirati ila wanati nu sirreessuu qabdu ilal namni walitti bu'aa namni wal jaallatu guyyaa hedduu walitti bu'aa naman jaalladhu ni guyyaa tokko miti eenyu nu walitti bu'aa jiraata warra ofiitiinis jaalallee ofiitiinis si qofa miti kun inni wal bira jirus hin dalaala jirus amaluma anis immoo kana namaa walitti bu'aa hin jiraadha. Ati wanni tokkittiin asirraa akkan amanu na godhuu fi siifisa gidduu walitti bu'iinsi xiqqoo wayituu hin jiraatiin haafizaa koo siifa bal'attu gaa siin jedhee utuu walitti bu'iinsi jechuun wanti rifaatuun tokko siin gidduu hin jiru utuma wanti tokko walitti hin bu'iinii sagalee kana sii qabe. Tokkummaa guyyaa sana waan tokko walitti hin buune jechuudha. Galgala gaafa sargii sanaa deebi'uu naa bilbileera. Ittiin haasa'ee akka nu biraa sa'aatii tokko ta'eera beektaa. Nan dadhabaadha dheerrafee kanaan achi waan tokko danda'ee haasa'an jiru jedhee dadhabeen jira. Irrini na qabeen rafee waan tokko yaani loliin illee jiru. Anillee ittiin hin lollee wanti tokko gidduu lamaan keenya hin jiru jechuudha. Okay, innasi haasa'u ni maal siin jedhee naan dadhabaan jira narrafa jettee waan si gaafate qaba. Waan tokko nan gaafanne waa'ee inni haasofne waa'ee waan biraa wanti tokko inni nu haasofne hin jiru. Eessa ooltee onlaayinii irra jirtu naan jedhee ture. Innaan onlaayinii irra turre jedhe naan bilbilee waatillee jedheen naan bilbilee immoo dhugaadha. Kanuma malee wanti biraan jiru achi sabooda waan biraa haasa'u jarmare kanuma wanni biraa waan biraa waa'ee abdii waan biraa haasa'u. Atis naan bilbilee ila dallansuun as keessa jirti bar kanuma dallansuun nama wal jaallatu bar eessa ooltee gaafa isiin jiru bakka oolte sana itti himteetta. Ittiin himne bakka noote inni dhiisee waan biraa haasa'u jammare. Maaliif onlaayinii irra turre mana noolleen jedheen. Innaan eessa oolte jedhu deebiin kee maal ture? Onlaayinii irra turre mana turreen jedheen kanumaan deebiseef malee waan biraan deebifnee manisa. Inni nu deebi'ee nan gaafanne dhiisee haasaa biraa jammare. Kaza sabooda waan biraa haasofne waa'ee iccitii haasofne malee wanna biraa wanna naasa hin jiru. Yaani wanni nu wallollee kana gidduutti hin jiru. Kan duraa wallollu moo'ee. Eegasii walii loltuu baay'inaan kana dura walii loltuutu kun hin gahin. Wallolonni keenya kun gomma qallaaliidha malee yaani walloliinsa waan
waan biraa miti. Yaani anaaf inni jechuun nama jireenya gara fuulduraa wajjin jiraannaa jennee waan meeqa walitti godhannee mana walitti bitannee kana godhannee nama walii karoorfatee jiru. Dubbiin keessan sagalee dhumaa maal ture? Maal waliin jettanne cufannaa irratti? Maali yeroo waliin cufattanuu maal waliin haasoftanne cufannaa isaa irratti bilbil? Ka xumuraa jechuudha. Kan galgalaamoo? Gaafa isarraa adda baatu narra faafan jettu maal ture dubbiin keessan xumura innaa waliin haasoftan san? Waan tokko nagaan buli nan dadhabaaraan jedhe malee wantaan jedhe tokko illee hin jiru. Maaliif zargii irratti jedhee sa'ulti jedhee si wanti inni sicha naa hin haasoftuu? La wallaahi nagaa kana xiqqoo naan hin haasoftuu ennaan anoon akka inni rinni natti dhufe yaani inni rafu dafee rafaa hin beeka atanna rinni sitti dhufte dandeessee namaan hin haasoftuu kalas rafii jedhe nan rafaafanii jedhee asumaan dhiisee rafee malee wanni biraa gidduu keenya jiru. Achi ganama naa bilbilee ganama sana immoo hojiin an ture jechuudha qursii ijoollee dalagaa ture. Kushiina madaamii keessaa kaameeraa jira durummaan iyyuutti meera bilbila fayyadamuu nan eeyyamtuu nan eekkamtii jedheetti meen ture. Yaani akkam fayyadamu illee qabu bilbila hojii hojjetaa bilbila kan qabna kaameeraadhaan ilaalu. Si bilbilaa ture ganama yeroo meeqa si bilbile? Ganama kana inni naa bilbilee. Yaa lama naa bilbile. Itti saala tokkoo fi himuudhaan naa bilbile. Jalaa kaasuu hin dandeenye barreesseeraaf meeseejii. Maal jettee barreessiteef? Naan bilbileen hammaan jedheen. Waan si deebise qabaaree naan bilbileen amma gaafate jettu. Waan tokko hin deebifne kana booda gaafa xiqqoo ture ilaalu guruupicha irra sagaleen kaa'amee jira. Kazaa sagalicha dhaggeeffadhee nan dhaggeeffadhee yoon fidnee rifadhee achi Abdulkariim sagalee qabee Abdulkariim biiziidhaas bilbiluun jedheen na jalaa kaasuu didee ragaalaa eemoodhaan dhaqee dawwalee fi isaa dawwaleera. Na jalaa kaasuu hin dandeenye. Abdulkariimiin akka jedhee sagalee kaa'ee fi sagalee si'a lama qabee fi lammaffaa irratti nu galaafattee taa'afizaa jedhe. Badiruu ajjeeftee nu galaafattee kanuma bakka wanni biraallee hin jiru. Anillee asumaan nan nahee. Mee dhaggeeffadhu abdii waa gaafadha. Abdii waa gaafadha. Abdii akkati beektutti sagalee guruupii sana keessa walitti bu'insatu ture guruupicha sana keessa yeroo isiidhaaf isa gidduu. Walitti bu'iinsi jira yaani guruupicha irratti kan duraan haasofne walitti bu'iinsi hin jiru naguma waliin haasofne guyyaa lamaan dura waliin haasofne sanaan booda anis ittiin hin haasofne guruupichuma irratti ani ganama hirribaa ka'etanii sa'aatii lama waan akkasitti akka Itoophiyaatti ka'eetan arge ani guruupii sanarra sagalee gadhiifame argeetan fiigeen obboleessatti dawwalee dhaqii ilaalii mucaan kun akkas jedhee sagalee naa kaa'ee jira as guruupii irra kaa'ee jira dhaqii ilaaliin jedheeni. Mucaan obboleessi yeroo dhaqu bilbila tumaan daaraktii ittiin haasa'aa jiru bilbila keessaan cufanneeyyuu yeroonni mucaan fiigaa dhaqee yeroonni achi ga'u mucaan hin jiru. Mucaan fuudhee jira kalaas mucaan na nyaatte jedhee mucaan iyyuu jammare lubbuu qabaa buusii jabaadhoo nuun jedhu mucaan hin jiru bakka hin jiru du'eera naan jedhee achumaan innis iyyaa bakka irra cufadheen ijoolleetti dawwaluu jammare anis kanuma malee walitti bu'iinsa waan guyyaa lama an yeroon hirribaa ka'ee argutti akka sa'aatii 7 fi daqiiqaa 19tti sagalichi guruupii irra godhame. Liiftii taateetti sa'aatii sanatti yeroon argottan anaaf isa duwwaa keessa jira. Maaliin liiftii keessaa qabatte guruupicha keessaati? Guruupiin sagalee qabe keessaa? Wayi. Ati maaliin liiftii keessaa qabatte?
Annahee rifadhee liiftii keessaa qabadhee dhaqee Abdulkariimiin dubbise. Sagalee kaa'eef jechuudha. Wanni biraa karaa wanni keessoo biraa hin jiru. jechuudha. Nannahee sagalicha dhaggeeffadhee fidhee jechuudha. Inni akkas naan jedhu rifadhee dhaqee Abdulkariimii sagalee kaa'eef. Xiqqoo eegee lammaffaa sagalee kaa'eefi achi daqiiqaa muraasa booda sagalee deebisee naa qabee kanuma malee wanni biraa hin jiru.